meeshayti chuma tokko la harargee keessa meeshayti chuma tokko shayti waan guddaa darasti chuma tokko qalubbu waa gaafatu gartani me abbummaa qabeenyaa tokko khawaa gaafatu gartani harargee fi waa godhaa jee harargee keessa dhufe sigad abo bar jolleen kutaa biroo bar hospitaala jaaraa jirti maal jaaraa jirti sigale investimenti keessatti hirmaachaa jirti nama isaanii gurmeessanii bar oromoota sigale guutuu gurmeessanii oofaa jiranii keenyammoo abbaan gadaa taa'ee gosa lakkaawa jimaa kana quufe ilkee keessaa shwa wanta if guuraati sigale ilkee keessaa jimaa guurachaati maaree ichitti gaafa maaree gadaa maaree capoogi mitirkishoo milliyo gosti abaluu jira ite ala bultee khun ala jaama mitirkishoo khun ala rafee ala jaama khun mana rafee mana jaama kana si lakkaawa taa'e sigale asiin gartee Soomalee hayyoonni Soomalee maal gaafachaa jira sin ajaa'ibsiisu lalayyoota Soomalee kan bar waan takka diina keetillee dinqisiifattee warra barachuu qabda dhufnaan gartee walgahii dhufnaan arra khadiir kanaafi wanti bakka takkatti arkannee mijaanii dira dhawaa gaafatanii hoggis dhagaa buuraa nuu keessu malee hin deemne jaanii dhagaa buuraa kaayyatanii jechuudha amma ganaachitti dira dhawaan tasaaniiti galmabbaa isaanii heeriisee jaaratanii ganaachii gartee heera isaanii nama barsiisan biite tasaaniiti sigale biite tasaaniiti jechuudha kanammoo Oromiyaa hunda keessatti as facaasanii wanna Oromoochi keessa jirtu Oromummaan fi amtu tana maal godhan sigale as facaasanii jechuun karaa Haramaayaati fi gaara mul'ataa kana as facaasanii hanga jala dhufanitti sigale saniifu obboleeyyan kiyya ijoolleen Harargee dammaqa mee dammaqa rabbi sodaadhaa dammaqa ummata nama dammaysee ifi riba deebee taanee bar gaafa duraa dagartee Oromoonni nagaan tattaasan dammaysine Oromummaa tana walitti hine teenyaa riba jechaanee bar maali qiyamummaan nu qabat maali gaxaantummaan sigale maali abbaan gadaa keenya gartee maaliif hin dubban hayyuun keenya maaliif hin dubban bakka bu'aan keenya maaliif hin dubban sigale nuutu faca'o amma warra khadraaji wartana fa'a murmuu jira jechuudha angosatiisan tanaaf gosaan diigeeti biiroo tana keessatti hojjettoonni kun gosa wal cireessiin jedhan sigale hoggi ijoolleen ichi information kennitu an koree jiddu galeessaa koree shanan keessaa nama dubbisa sigale waan gandee xixiqqoo tana keessaa warra isaa wajji dalagu koree shanan keessaa nama dubbisa wallahi billahi ummata kana hundaa'u diigee kursii Oromoo kami kennite jenneeti horeen teenye irridduullee dadhabne kaabnaan jansi namichi ijaa gurra dhabee siin jan quufee khadraan joortun sigale amma Harargee bar maqaan iyyaamnu bakka bu'oota Harargee hundi dhalaa waan ta'eef kanaas khadiir joorozoon hin taane khadra jijjiirree jechuudha akkasumalee abiyyiin gammadu waan ta'eef khadra jijjiirree jechuudha kanaas maqaan isaa khadraan joortun sigale ummatuma Oromoo kana gurratti qicattu siin jedhan ati Oromoo taanaan afaan Oromoo dubbannaan si majalaa hunda dubbatu siin jedhan saatanaaw dhabamsiise mitirkishoo dhabamsiise saatanaaw aangoo hereef guututti saatanaay hoogganaa jira sigale takka gaafa ambiti bulchituu Soomaleen dhugaa sun amma diradawaan ama shanitti jijjiiramu inni amma shan qofa boodanii kutaa sigale koota Oromoo takka namni dabarsee kenne isa malee jiru gaafa dhaabba feeta yoo kursii tanatti khaasan siinjan baaraddaa'e maraate siinjan sigale utaalee qiyaamaan taate sigale so saniifu Oromoonni biroo sagalee teenya tana nu dhagaya keenya kun sabboonummaan guutteetii gartee waloo quban qabu sabboonummaan tun bar yoo si guddatte vaayirasii sittaati Harargee irratti hin arga sigale Harargee irratti hin arga sabboonummaan guuttee keenya kun gartee waloo quban qabu sabboonummaa keessa bar gosaa wal qoodu jira adda wal fudhatee tattaa cufte
Aboo mana eenyu wal geenya mana maarree wal geenya kaarra. Mana gosa isaanii dhaqanii. Baay'een gaddi. Harargeen sadarkaa sana gaddeebu. Harargeen dheengadda gartee michuu baay'een qabaa lixa biiftuutirraa dhaamsa hoo gahiini Oromoota maraan jettee gartee Oromoota maraaf waamicha goote agoobara tokko jalatti. Sigale. Kabbadaa fi Mahammad hunda qorii takka keessaa wajjin nyaachifte. Arra hoggii fi qorii takka keessaa wajjin nyaachuu dadhabdu. Gosaanisii wal qooddu. Gartee ifittiin qaanfadhe dhugaa uumaan ju'u wallaale humna qabaadhee uummata kana gartee manguddoo gandarra yaatee ijoollee imoon jaartee maallaqa amma warri gosaan Oromoo adda guuru kun beeki maallaqumarraa nyaachuu deema malee wallaahi gosa tanaa quban qabu beekan gosa tanallee hin fayyadu bar warri gosaan Harargee ciru kun warri gosaan Harargee adda guuru kun maallaqumarraa guurachuu deema intala maarree ilma maarree ilma miitirkishoo maallaqarraa to'asiile eega maallaqa guuttati booda kuta abalu damiin abalu garaad abalu maallaqa keenya fuudhee kute aslii nu dhaqqabi farasliif addawwala barrakkinu masaanitu anattu dawwalatanii nimatanii bar dura doktara silitti himan ammaali gosa himattu san keessa yooniin hin jiraanne sigal anna beekanii ana badan gosan ta'u sigal ana Oromoo guutuudha sigal saniifu sadarkaa tanarra jirra isinummaan sagalee teenya tana sheer nu godha ijoolleen Oromoo tanaannoo biroo dhimmi dirra dhawaa dhimma keessa waan ta'eef sigal gartee waliin nu dhaqqaba waliin nu goyaadhaan isiniin jedha amma yoo na jalaa sheer godhan gosti isaaniitti dawwalti jechuudha maaliif gurbaasan jalaa sheer godhan maali gurbaa gosa teenya arrabsu jira bara namma qeequttiin jira bar guutuu bar gosti guutuun ta'isaatiis waliin gurguramu jira gosa tiyyaa fi tasallee walumaan gurguramu jira kanumaanan isaan hundaafalmu jiru sigale kanumaanan isaan hundaafalmu jiru keenya kanan na dhawanii jechuudha sadarkaa sanirra jira jechuudha sadarkaa gartee mataa ol qabannii dubbachuu qaanfanne bakka aan Oromoo tiyyatana qabadde Oromoo guutuu sagalee ta'uu filadhee jechuudha maaliif yoo gaddeebitee kanaa sagalee taate kun gartee intala teenya irra duulta gurbaa keenya irra duulta jee ichi as dhufee garee jaarratee natti as dhufaa jechuudha yaa rabbi khaliqi lubbuu barakkatti dubbannu wallaallee barubbuleeyyin amma Khadraa Jawaartana gosummaa gartee biyya alaa tana gartee ka waliin dubbifnee jira yoo ati Khadraa Jawaartana tuyite sigale garuu beeki gosti Khadraatunii fi anis walumaan gurgurachuu jira sigale walumaan gurguramu jira bar Oromoo guutuu gurguramu jira bar diradaan kunnaan bar guutuun Oromoo kuttee bar sigale afran qallo jechuun bar paarlamaa Oromoo jechuudha paarlamaan Oromoo sun kuttee bar sigale hay nuti maaliif galmabbaa gadaa jijjiga keessa dhayne jijjiga teenya bar osoon jijjiga osoon nuti dammaqin jijjiga nu harkaa kuttee jennee iyyuu jirame arrammoo osoon nuti laallee garruuti dammaynee laallee garruuti diradaan kutu jirti jechu sigale diradaan kutu jirti jechu qaani osoo Jabuutiin amma teenya nama hunda beeka ta Oromooti sigale osoo Jabuutii dhaynee nuti galmabbaa gadaachi jaarra jenne kam nu godhan osoo Jabuutitti galmabbaa gadaa jaarra jenne sigale amma bakka dire dhawaa kana khoturbaandiin seentuunii fi bakka qulfi hunda bakka amma kilaastara jaldeessa jaanii maqaarraa jijjiiran kana beeki qulfiin dire dhawaa ichi ummataaf kennee jechuudha soomaloota kanaaf kennee jechuudha inni aangoo isaa malee Oromoon tun ilma keenya achirra jira miitirkishoo teenya hudduu teenya achirra jira siin jetti hayagaa ilma keetii achirra jira haa gurguratu mirga qabaame
namni gartee jijjigaa'u kamiin harkaa baati jee waywaachuu jira. namni gartee yaa rabbii khaliqa jijjiga kami deebifne jennee yaadu jira. qoy hoggi dhufee diradhaa handhuratee hoggi si fuudhe Oromoo guutuu tuffatamee beekadha. Khadraan Jowaar Oromoo guutuu tuffatamtis. Ani sin guutuu fi waamicha godha malee Harargeen kophaa waamicha godhuuf hin jirtu. Akka jirru waan beeynuuf sigale akka jirru keessoo keenya waan beeynuuf bar namni garaan dhukkubuu fiigee dorgommiin seenu fiigichaaf. Maaliif garaa keenya keessee beeynu gosummaan nu ciran gandummaan nu ciran maaliin nu ciran sigale. An waa'ee gosummaa tan amma duraan irraa dubbadde waajjira Shimallis gaafa intala caaltuu isaanii tanarra duulan nama Harargee Minnesota tanaa fi Suudii tana hundarraa hanga biyyatti manguddoo Shimallis afeere. Sigale wanni kun waajjira Shimallis irraa haati jeetiin ijoollee teenya keessa hundaan itti himee dadhabe dhiise. Harargee gosa dhiisiiti sigale Harargee biratti Oromoon hundi tasibbeena bineensinuu ka isibbeena sigale. Or Harargee kasi gaarii Harargee kasi wal jaalattu Harargee kasi wal kabaju tana gartee gandummaadhaan maalummaadhaan walirra kaasanii sigale. Saniifu gurgurallee ta'uu beeyta namichi gurgurallee yoo ta'e gurguraa himachaa jiru gorsi inni himatee nama shawwadaa jiru tabirooti gosa fedhe himatu. Namni tokko eega Harargee keessa dhalate waan Harargeen qabdu hojii qaba sigale. Garuu awwannin isin hinjuu wannin isin kadhadhu hujii isaa dura haa dhaabbannu gosa isaati maatirqishoo isaati wanni nu hin jirtu sigale. Gosti isaa bineensallee haa ta'u an dhimma kiyyaa miti gosa abbaa fedhee haa ta'u gochi isaa maalii waan si fayyadaati waan waloon dhaabbannee mormuu qabnu moo waan waloon dhaabbannee deeggaruu qabnu jechuu haalaallu sigale. Mee kaabinuma dirre dhawaa waan isin keessa jirtu nama qoradha obboleeyyan kiyya waan gurbaan kun ittiin Oromoo jiru sanuuka islaamatti assalaamu alaykum marri yaa obboleessu sa dhugatti namni assalaamu alaykum jee wal arrabsu nuyi namni assalaamu alaykum jee shira dalagu nuyi maaluma taane dhugatti dhiiroo abaarsa wahin nu jira du'aayii godhachuu qabna rabbii keenya firraa kadhachuu qabna jechuudha. Wallahi rabbii keenya kadhachuu qabna. Namicha kana yoo laalte bakka ustaanni kasaan jiru lafatti hujii isaa yoo laalte akka inni nama godhu akka inni itti gandaan nama godhu akka inni itti gartee gosaan nama ciru namni tokko bara Oromiyaa irraa dhufee dalagaa achi keessatti harkachuu hin danda'u bara. Yoo ati ilma dirraa taatee dalagaan barbaadettee dhufte gosta misiin jaajanii gosa isaa duuba qoradhaa jaajan sigale. Saniifu nuti gosa isaa an gosa sarraa dhimman qabu bineensallee haa ta'u an irran kaan Soomalee ta'e Amaara ta'e dhimma kiyyaa miti. Harargee dhalatee ilma Harargeeti zaaset naagayaadha. Garuu an kaniin mormaa jiru hujii isaati jechuudha. Hujii Khadraatii mormaa jira sigale. Hujiin isaa arra nu fayyaddimoo nu xiqqeessitimoo nu bal'iftimoo nu guddifti hujii Khadraa duraan dhaabbachuu jira jechuudha. So wanni Oromoon beekuu qabdu yeroo hunda kan mormamuu qabu sirna sigale. Sirna inni oofu hujii isaa waan inni Oromoo irra geggeessu waan inni Dirreedawaa irra geggeessu sigale. Kanaan mormamuu qaba malee dhimma isaati abbaa fedhee haa ta'u gosa fedhee haa ta'u dirran kaayyan sun dhimma mataa kiyyaatii miti jechuudha. Saniifu tokkummaadhaan waan kana dura dhaabbannee akka milkooyin waan kana ammatti haansil goosifnee sigale. Amma sigale gaafiin hayyoonni keenyaas gaafii kaasuu qaba. Gaafiin Harargeen dheengadda Dirreedawaa irraa qabdu deebii harkattee gaafiin Adaree biyyoo irraa qabnu deebii harkattee gaafiin Jijjiga irraa qabnu deebii harkattee sigale. Oromoonni guutuun nu duuba dhaabbadhaa nu gargaaraa sigale. Nuti nu facaasanii jiran gosaanii
nuti gartee addaan nu facaasanii nu bittinneessanii jirani bar jaarsaa jaartii gosaa ummata gartee waliin jaalalleetii yajee waliin ciisu gosaan adda hiikanii jiran keessa sigale saniifu wanni godhuu qabnu hojii jijjiiruu qabnaa jechuudha. Dubbachuu qofa iyyuu qofa hojjechuu qofa osoo hin taane hojiidhaan Qadiraa Jawaar irratti Harargeen eenyu akka taane mirkaneessinee agarsiisuu qabnaa jechuudha. Yoo namicha kana firraan dhoorkine karaan nu banamee jira. Yoo namicha kana arra gartee waan kana kaansil hin goosifne dhagaa bu'uuraa san fuunee fuula isaatiin hin dho'in wallaahi ganaa salphatu ta'is. Ganaa dabbaa hudduu jaartii ta'e gubbaa dhagaa bu'uuraa sii kaa'u teessisoo malee. Yoo isiin dabbaa bareedaa qabaatte kun dabbaan dabbaa soo maleeti Oromoon itti maluun qabdu jettee gana dhagaa bu'uuraa irra sii kaa'u teessi Qadiraan Jawaar. Irraa dhumaan sii himu jira jechuudha. Irraa dhuma salphina keetiitiin sii himu jira jechuudha. Biyya jechuun haadha jaarti. Sigalee. Saniifuu biyyateetiif yoo lolanne waan keetiif yoo lolanne waan keetiif kaatee tokkummaadhaan yoo duran dhaabban wanni ati gartee nama ja'amtee gartee lakkaawamtuuf madaalamtuuf hin jirtu jechuudha. Kanaa booda adda faffacaanee walirra duulleetii miti tokkummaadhaan falmannaa jechuudha. Tokkummaadhaan falmannaa jechuudha. Maaliif ajandaan kun amma ka'ee fi ajandaan kun eessarraa ka'ee eessa dhumuu qaba? Xiyyeeffannoon keenya sabarrattiisii miti dhagaa bu'uuraa kan isaan ka'an irratti ta'uu qaba jechuudha. Sigale. Arra dheengadda ummanni miskiinni Soomalee Puutlaandi fuuteeti olii tanatti haru jirti namni tokko dubbate. Soomaleen Oromiyaa keessa guutu Harargee keessa guutu Soomalee takka tuyinee nuti. Osoo takka tuyinee qiyaamaan nun qabattu. Akkami sabanu keessa jiru tuyitan akkami maarreen keessa jiru tuyitan sigale jara kana nuti wajji guddanne ni beena isaaniif sareen tokko yoo dura xiqqoo kattichi utaalte gana kiiloomeetira meeqa si jala utaalan sigale ija diimtu beeka yeroo hunda isaan amala isaanitti sigale saniifu ummanni wahi qabnaas maarree sheekha qabnaas injiinaa wanti hundinuu bitamtee jirti. Namichi bitee jira. Kaan ilmaan isaa simmintoo keessa naqeefi amma qaayoo barabbari jettan tokko tokko din isin hima. Ilmaan shee abaluu akka simmintoo naggadu jiran. Ilmaan shee abaluu viizaa biyyaalaa fudhatanii dachii gurguratanii bashannanu jiran. Yalle tokko tokko din isin daraaddaru jira garuu nam fayyadu jeetiin dhiisa. Yoo mudatte garuu itti fufnaa jechuudha. Saniifu wanni ma isin hayyoota maarriyyoo miitirkishoo baabaa meelliyyoo jettanii jala horiitantuun hundi bitamtee jirti adeemu. Wanni ati qabdu miskiinota wal qofa qabnaa jechuuti. Wal qofa qabnaa jechuudha. Wal qabannee wayyaanee uni moonee jechuudha Qadiraa Jawaar qoqqee tana dhiise. Sigale. Nuti gaafii teenya nuu deebisaniif eeyna. Nuti gartee ganaadha gartee arnumaatu ilma keenyaatu. Angorra dhufe Qadiraan Jawaar tun gartee ilma keenya way arra gaafiin teenya deebuuf teessina inni biyya guutuudha gurguree jechuudha. Maalumaaf galmi ichi jaaramuun maaliif barbaachise? Heriisee galmi guddaan maaliif ichi jaaramuu barbaachise? Waa'ee jijjiga keessa maaliif galmi gadaan jaaramne? Sigale. Jabuutii keessa maaliif galmi gadaan jaaramne? Sigale. Saniifu wanni godhuu qabnu wanni beekuu qabnu nuti yoo wal taane yoo tokkummaa qabaanne abbaan fedhe nu roorrisuu danda'u. Abbaan fedhe nu roorrisuu danda'u. Gurran kennina warra isin dura dhaabbatuu fi warra gartee waan kanarraa isin faalleessuudhaaf gartee gosaan isin dhufan gandaan isin dhufan irra guddaa gartee mucaa biyya teenyaati mucaa qaxanaa teenyaati wajji dhalannee guddannee kubbaa wajji taphannee maarree amala akkanaa qaban uummanni dirreedhaa hunna amala isaanii keessaa sii gale waan akkanaati yoo si gayyaanis dhiisi kanneen akka fedhanaa jiran warri mi'aa dachii beeku nuyi sigale. Hai adeeroo barugii Harargee baa magaalaan guddoon isii sayyitti ijoolleen bahana ijoolleen naannoo Oromiyaa tabiroo nagaafatte bar mataa kana ganna cabaa bar isaan jaare
sigale huddu khadra jowarin jamu me isan jamena ima hinjirtu jechu sigale sanifu namicha kana dura dhaabbanne mormuun oromoo guutuu fi gartee deebii taati yoo waan kana milkaawan dhageeffadha viidiyoo tiyatan ol kaay yoo waan kana milkaawan tatte aantu moyyaaleedha an dhugumaan siima yoo arra diradootti soomaleen kan milkooytu taate ganamtiitti aantu moyyaaleedha beautiful city magaalaa teenya bareedduu diradawaa jedhanii dura gurguddaan isaanii hundi poosti godhu jira jechuudha already waan lafatti haasawan xumuratanii jiranii jechuudha namichi gartee ifuuni gurgura kun aangoo isaatiif kanuma akka abiyyi aangoo maraate sigale boo namni bar aangoo caalaa saba isaatu isaa caalaa bar seenaa isaatu isaa caalaa bar aangoo ni dhumtii bar ish maali moqon aangoo bar borurraa buuta bara abaluu bar gartee bara waan akkanaan nuu ta'e bara abaluu bar kanaan nuu ta'e bara abaluu bar milkii tanaadtu diradawaa dhufe jettee ijoolleen ganda keetii hundi kattiin dhaadattu ijoolleen kubbaa hojii taphachuu turte hundi kattiin dhaadattu goota malee akka namni mataa sittiin gaccabu akka namni mataa sittiin qaanfatu sigale namni waa yaadu namni waa beeku tokkoon godhuu jechuudha saniifuu harargee dammaqi ati ma jaawar farra duulta sigale jaawar farra duulta meeta olii sanittu madiisiyo ganduma kee keessatti ifirra duulime nama ifirra duulee if mo'atee nama biroo duula teetumaa ifi injifadhume sigale mee magaaluma gudditti takka uummadhume sigale tamisoomaatu nagaya ta horiidarii nagaya bar jarri waa harkateeti horiidarii irra godhachuu jira mee ati maalirra horiidarii godhatte shayxaanni si haa horunjuu mee maalirra horiidarii godhatte mee diradawaa dur gartee addunyaa tanarraa akka Suudii yaanitti kutaa biroo hundaatti yaani biyya quufaa biyya gartee namnitti yaa'ee fooqii irraa ijaaratu arrabar mangallaa shayxaanaa fakkaatti sigale mangalluma shayxaanaa tanaa fuudhanii maaliif tunuu asteeysii jedhanii gurguranii bar gaafii ugaasonni yookaan abbootiin gadaa heeriisee gaafattee abbootiin gadaa Harargee fi jettu maaliif gaafachuu dadhabde gaafii sheekotiin Soomalee gaafattee maaliif sheekotiin Harargee gaafachuu dadhabde waay nuti maal sodaan maaltu afaan nu hidhe isaanuu gartee konfidensii waan fedhan gaafachaa jirani nuti maaltu gartee akka gartee gaafiin dhiyeessine maaltu nu godhe amma Shaashamanneen dhuftee magaalaa teenya guddoo haa taatu jedhanii yoo dhagaa buuraa haan dhugatti dhagaan buuraa sun har'achi ni jira dhugatti yoo Jimma keessa fuudhanii haanichi ni jira Naqamtee keessa yoo haanichi ni jira hanga nuti du'oo asumarraa nu laalaa sigale arra wanti gartee sabii Turkii firra keessa san sigale akka waan rifeensa qabu sabii Arabootaa tan Turkii irra haanii maallaqa ummataatiin firra haa'ee dhufe san filee arra gartee mataa ol qabattee Khadraan Joowar diradawaa gurgurtee sigale hay barboo nuti oggii dhaadannu barra nuti ana ilma diradawaa jennaa bar hay maaliin dhaadannaa ugana hay diradawaa jechuun bar nama Oromoota guutuu haqatti qabaan siin jee bar nu qofaa miti saniifuu Oromoonni naannoo biroo nu wajji dhaabbadhaa nu bira dhaabbadhaa waan kana hanga milkooytutti hanga gartee galma geessee wanni kun hundi ichi haate gaafiin jijjigaa ka'uu qabdimma qeeroo fi qarree Harargee keessattuu dhage yoo ati haate Oromoon biroo irratti gargaarti yaa dhamaatota yoo ati lafaa haate yoo ati onnatte eessa khuttan meekhee shamarran keenya faan onneen teessan sibiila eessa khuttan maaluma taatan sigale hin kuntuutan yookiin sirra taa'ee jimaa afaan guuttatee taa'ee biiftuu maarree jee qasiqa wanta si godhu kana
isin hin kuntuutani khayf almaddu yaa wasayti dirre dhawaan fudhamtee jettani khadija khaddo jeew ginni jimaa quufees sirracha galfatee taa'u kana sigale hay saniifu wannin isininju wannin isin kadaddu lafaa khaa falmaddaa mirga keessa falmaddaa mirga keessa yoo isin falmattan oromoonni biroolleen nu gargaaraa jechuudha nu cinaa dhaabbataa jechuudha sigale saniifu dirre dhawaa heer isen abadan ichittin jaaramu dhagaa buuraa sanillee fuudhaa darbaachirra bobar gartee shiraatu deema maarree deema miitir kishoo deema jennee barkan kan namni keenya cafa qabu kan namni keenya soomalee keessattuu soomaleen bannu wajji nagaan ta'e sibar sigale osoo likkiitti garsiifne sigale arra wanni sun hin taatu beekadhu bakka deemtutti oromoo yoo jaamte ati kabajamtaa bara arra khutaa hundarra barra oromoo caalaa bara amaaraa fi tikee hunda kabajamaa bar ish soomalee keessa bar jara kanaan nurra kabajamaa bar hibeeytan joolleen karaa biyya arabaa kana faayaatan eenyu kabajaa harkata sigale maaluma rabbinu godhe koyinuti hay guyyoo asumaa boonyaa guyyoo asumaa iyyina amma miira keessa galeetiin jira laayif irraa bahuun qaba ummanni harargee salphina mana teessee simattu kana dhaabi hansittiin nagaan jiraadha